Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global media irraa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduun qabadhee isiniif dhiyaadhe mootum oduu ajaa'ibaati. Lolli kaaba Gondaritti akkasuma lixa Tigraayitti gaggeeffamaatii jira. Oduu kana bal'inaan kan gama keessan dhiyeessu Lola mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay jidduutti gaggeeffamu irratti pirezidantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr.Dapratsiyoon Gabramikaa'el waan ajaa'ibaa dubbateetii jira. Isa kana kan gama keessan dhiyeessu egaan hordoftotaa fi daawwattoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha hanga dhuma qophii keenyaatti nu faana turaan immoo affeerraa kennam. Lolli keessa jirru hangam ulfaataa ta'uyyuu garuu ni injifanna jedhe pirezidantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr.Dapratsiyoon Gabramikaa'el. Lolli mootummaa Itiyoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay jidduutti gaggeeffamaa jiru amma walumaa galatti gara waggaa lamaatti dhiyaateetii jira. Waldhabbiin mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay inni guddaan siyaasa biyyaa akka ta'etu beekama. Mootummaan naannoo Tigraay qabeenya ummata biyyattii arma dura akka malee waan saameef akkasuma yakkamtoota tokko mootummaa federaalaatiif kennu waan dideef lolichi achirraa jalqabee itti fufaatii jira. Lolli guddaan isaanii kan eegale Dr. Abdii Ahmad Geetaachoo Asaffaa qabee hidhuu qaba jedham. Dr. Dapratsiyoon immootu Geetaachoo Asaffaa dabarsee sitti hin kennu jechaanii ture. Achirraa eegalee dubbiin warraa guddatee sadarkaa amma irra ga'e kana gubbaa gahee wal waraansattuu galan. Gaafam koloneelicha meeteek hoogganaa ture xayyaara helikooftara boorasaniin Tigraay irraa qabaniitiin gara Finfinneetti fidan ummanni Tigraay yookaan wayyaaneen akka malee rifatte. Namtichi har'aa jeneraalticha kana fuudhee qaallittiitti ol darbe bornu hunda ol darba jechuudhaan shakkii guddaa Abdii irratti horatuu eegalan. Dr. Abdii Ahmad Geetaachoo Asaffaa Subhaat Naggaa fi namoota hedduu qabeetiniin seeratti dhiyeessuudhaaf ajaja dabarse. Ajaja kanas gara mana murtiitti dabarse abbaan alangaa federaalaas xalayaa pirezidantii mootummaa naannoo Tigraayiif barreesseen Geetaachoo Asaffaatii fi namoota gurguddaa 5 mootummaan naannoo Tigraay qabee mootummaa federaalaatiif akka dhiyeessu ajajatti kenne. Mootummaan naannoo Tigraay ajaja san fudhachuu dide. Achirraa eegaleen lolli hamaan warra Tigraay fi akkasuma warra mootummaa federaalaa jidduutti gaggeeffamaatii jira. Lolichi yeroo dheeraadhaaf lola siyaasaa arraba walitti daddarbachuutiin erga gaggeeffamaa ture. Torbaan kana mootu gama qawwee walitti dhukaasuutti seenameetii jira. Qawwee qofa osoo hin ta'in jettiiwwan lolaa jettiin F-jet 16 jedhaniin sanniin waan wal haleeluutti jiru. Misaa'ilas walitti darbachuudhaan wal barbadeessaatii jiru. Keessumaayyuu kaaba Gondarii fi akkasuma lixa Tigraayitti lolli hamaan gaggeeffamaatii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo lolli kun akka malee hammaataadha. Hedduu lola miidhaadha. Gama lamaanirraayyuu yoo xiqqaate namoonni dhibbaa ol akka du'an akkasitti himama. Gama makkalaakayaatiinis namni 100 ol, gama kaanis namni 100 ol hanga ammaa akka du'e gabaafamaatii jira. Namoonni hedduun hospitaala naannoo Tigraay jiruu fi akkasuma hospitaala Gondaritti akka wal aanamaa jirantu himamaatii jira. Lolli kun lola ulfaataadha. Lola kana keessaa bahuudhaaf injifannoon irra aanuudhaaf hin qabsoofna. Lolichi hanga fedhe ulfaataa ta'us injifannoon akka irra aannu abdii guutuu qaba jedhe pirezidantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr.Dapratsiyoon Gabramikaa'el. Dr.Dapratsiyoon Gabramikaa'el ittuu dabaluudhaan gootonni liyyuu haayilii naannoo Tigraay birmadummaa naannoo Tigraay kabachiisuudhaaf mirga hiree ofii murteeffachuu uummata Tigraay kabachiisuudhaaf mirga qabeenya ofii irratti abbaa ta'uu uummata Tigraay kabachiisuudhaaf qabsoo kaleessa abboonni teessan irratti wareegamanii injifannoo kana isin gahan injifannoo bilisummaa tana tursiifachuudhaaf jabaadhaatiin hanga maayitti ijibbaata falmadhaa biyya keessaniif du'a biyya keessaniif duula biyya keessaniif kufa hanga maayitti gootummaa lolaatiin gootummaa
hojjedhaati seenaa goota galmeessaa jechuudhaan liyyuu hayilicha jajjabeesseetii jira. Bifa kanaan jajjabeessuudhaan lolochi ulfaataa ta'us injifannoodhaan keessaa baana jechuudhaan ittuu dabalee liyyuu hayilii isaa jajjabeeffateetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo lolli bifa ajaa'ibaatiin jabaatee deemaatii jira. Dhaadannoon gama warra naannoo Tigraayin kana yoo fakkaatu gama mootummaa federaalaatiin immoo Dr. Abdii Ahmed guyyaarraa ibsa miidiyaaf kenneen akka jedhetti opereeshiniin naannoo Tigraay irratti gaggeeffamaatii jiru bifa milkii qabuun raawwataa jira jedheetii jira. Opereeshinichi kan xumuramu yeroo hattoonni yookaan shiftoonni juuntawwan maqaa warra Tigraayin seera jalaa dhokatan qabamanii seeratti dhiyaatifamanii fi akkasuma qabeenyi biyyaa kan saamame qabeenyi raayyaa ittisa biyyaa deebi'ee qofa jedhaniitii jiru. Rakkoo dhalatee amma yeroon jaarsummaan furamu bira darbameetii jira. Amma rakkoo kana ka furuu dandeenyu humna qofaani mootummaan naannoo Tigraay humna akka fayyadamnu nu dirqamsiiseen sarara diimaa tarkaanfatee namni sarara diimaa tarkaanfatee mootu nama balaa guddaa ofitti fide jechuudhaan Dr. Abdii Ahmed kinooti lolaaf of qopheesseetii jira. Akkuma gabaasa ganamaa keessatti isinii dhiyeesse gamtaan Afrikaatii fi akkasuma United Nation lolli kun dafee akka dhaabbatu yoo lolli kun kan itti futaate miidhaan guddaan akka qaqqabuu danda'u yaaddoo qaban ibsaniitii jiru. Akkasuma mootummaan naannoo Tigraayis lolli nun barbaachisu araaratti haa ceenu jechuudhaan gamtaan Afrikaa immoo araara kana jaarsummaa akka jidduu isaanii seenu mootummaan naannoo Tigraay Dapratsiyoon Gabramikaa'el mootummaa gamtaa Afrikaa gaafateetii jira. Dr. Abdii Ahmed dhimma kanarratti deebii kenneen lakki sarara diimaa dabarteetii jirta qabeenya makalaakaa saamteetii jirta hattuu wajjin yeroon jaarsummaa teenneen itti qoosnu hin jiru humnaan likkii isin galchine jechuudhaan Dr. Abdii Ahmed waraana isaa izzii kaabaa eega saamame booda amma waraana izzii baham izzii lixaatii fi izzii kibbaa irraa nama hedduu fi meeshaalee waraana gurguddaa gama daangaa Tigraayitti fe'uudhaan Tigraay marsee itti mudduudhaaf hojjetaatii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo gama biraatiin immootu kam akka amannee kam akka dhiifnus walii wallaalleetii jirra. Nu garuu akka miidiyaatitti odeeffannoo gama lamaaniinuu bahu kan gurra isin buufnu ta'a. Gabaasa guyyaa kaleessaatirratti akka mootummaan federaalaa gabaasetti Daarektarri olaanaan Dr.Shibeshi raayyaa ittisa biyyaa Meejor Jeneraal Muhammad Tasammaa akka jedhetti humni waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa buufata xayyaara humaraa guutumaan guututti to'annaa ofii jala galcheera jedhuun isaa ni yaadatama. Gabaasa kana Jeneraal Muhammad Tasammaa miidiyaa biyyoolessaatiif kenne. Gabaasa kana immootu warri naannoo Tigraay in haale. Jeneraal Muhammad Tasammaa hin sobaan buufanni xayyaara humaraa nu harka jira jechuudhaan kan dubbate Geetaachoo Araddaati. Egaan kam akka amananii kam akka dhiisan walii wallaalamee jira. Hunduu wal sobsiisa. Kun kan goone jedha. Mootummaan naannoo Tigraay xayyaara mootummaa federaalaa qilleensarratti barbadeessine jedha. Mootummaan federaalaa immootu xayyaarri kiyya tokkollee ka barbadaa'ee hin jiru jechuudhaan hin waakkata. Amma mootummaan federaalaa humaraa of harka galchineerra jedha. Garuu mootu warri Tigraay buufanni xayyaara humaraa ammallee nu harka jira makalaakaa harka hin galle jedha. Jidduu kanatti hawaasni olola gama lamaan irraayyuu deemuun burjaaja'aatii jira. Garuu wantooti dhugaa fakkaatan tokko tokkollee hin jira. Isa kana immootu uummata xiinxalee adda baafata. Uummanni Oromoo waan deemaa jiru kana hunda irraa qooda fudhachuu dhiisee humna isaa jabeeffatee yeroo jarri lamaan wal lolan akka hin miidhamnetti bor immootu aangoo siyaasaa akka to'achuu danda'utti of ijaaruu qaba jechuudhaan qeerroon biyyarraa yaamicha taasisaatii jira. Yeroo ammaa kana wayyaanifis ta'ee bilchiginnaaf tumsuun gantummaadhaa jedhaa jira qeerroon biyyarraa. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon har'a qabannee isiniif dhiyaanne kanuma odeeffannoo biraatiin yeroo muraasa booda deebinee hanga garuutti turtii gaarii isiniif haa ta'u jechaa. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon garaagarummaa sa'aatilee keessatti yeroo gara yerootti isiniif dhiyeessinu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa. Warri immoo karaa fuula Facebook keenyaatiin hordoftan page Facebook Anolee Global Media like follow godhadhaa jechaa. Egaan kanumaan gargar baanaa
yeroo muraasa booda deebi'ee gara dhufutti nagaan naaf turam.